Bagana gaannuftani carraan kun carraa guddaadha nuyiif na hospitaalli waliigalaa Keerland tajaajila waliigalaa yaalaa kan kennu yoo ta'u tajaajilli kun ka'umsi isaa hanqina tajaajila hospitaalli kaan kennu bu'uura godhachuun isa erga laallee booda ka'umsa gaabbii sana cufuudhaaf investimentii bal'aadhaan tajaajila kennaa jirra jechuudha. Tajaajilli kun tajaajila qulqullina qabu kan akka biyyaalessaatti ogeessota fayyaa beekamoo ta'an akka biyyaatti gara hospitaala keenyaatti akka dhufan gochuudhaan tajaajila qulqullaa'aa akka waliigalaatti kennaa jirra jechuudha. Kanaaf tajaajilli kun ka'umsi isaa akka isiniin jedhu hanqina jiru ka'umsa kan goone yoo ta'u garuu kana caalaa tajaajila mootummaan tajaajila qulqullina qabu bal'isuu irratti hojjetaa jiru kana nutis deeggarsa yookaan qooda keenya baachuu irratti hojii bal'aa hojjechuuf ka'umsa goone investimentii bal'aadhaan kan hirmaachaa jiru ta'uusaa isinii ibsuu barbaada jechuudha. Kanaaf health city akka piilaarii gurguddaa health city qabaachuu qabu kan akka palliative care, oncology, kan dhukkuba kaansarii yaaluu kan akkanaa kan babal'isnee hirmaachuutti hojjechaa jirra jechuudha. Gama investimentii ilaalchisee mootummaan hojii deeggarsa bal'aa godhaa jira jechuudha. Bulchaan yookaan magaalli Shaggar deeggarsa baay'ee nuuf murteessaa ta'e ofitti dhiyeessuudhaan waan barbaannu gaafachuudhaan karaa investimentii karaa lafaatiin wal qabatee hojii bal'aa ta'e nu bukkee dhaabbachuun hojii garagaraa waliin hojjechaa jirra. Galata guddaa carraa kan fayyadamuun galata guddaa jaraa qabnu dhiyeessuu barbaannaa. Hojii baay'ee akka mana jaraatti dhiyaatanii ilaaluun hanqina maaltu jira maal deeggarru uummanni akka fayyadamu tajaajila qulqulluu akka argatu hojii deeggarsaa baay'inaan nu deeggaraa jiru kana galata guddaa qabnaaf jechuudha. Hospitaalli kun carraa hojii nama 400 ol amma yeroo kan ogeessaaf namoota admin irra jiran carraa hojii uumee jira. Tajaajilli kennaa jiru immoo guyyaatti average gara nama 300 ol tajaajila kennaa irra jechuudha.